Liverpool Premier League England injifannoon eegalus itti saratti hanqina jiraachuun taphni torbee jalqabaa kan mul'isee jedhu xiinxaltoonni. Arsenal tapha Old Trafford ittiin Manchester United mo'ateen tooftaa taphaa haaraa fayyadameera. Shaampiyooniin addunyaa Chelsea jijjiirraaf taphattootaaf mallaqa guddaa baasuus goolii galchuuf rakkate. Abubakar Abdallah. Kitike again looking to provide one. He might forget it what he has. It's Lewis and Haaland. Premier League England torban kana eegaleen shaampiyoonii liigichaa Liverpool dabalatee Arsenal, Manchester City, Tottenham, Sunderland fi Nottingham Forest injifannoon eegalani. Tapha eegamaa tureen Old Trafford Manchester United Arsenal waliin morkii taasiseen garaagarummaa dhiphaadhaan mo'atamuudhaan liigicha eegalus ga'umsa fooyya'aa mul'isuu xiinxaltoonni ni himu. Shaampiyoonii waancaa kilaboota addunyaa Chelsea Crystal Palace waliin, Aston Villa Newcastle United waliin taphoota lamaan qixaan xumuramani. Gareen Mikel Arteta qabxii 3 argachuudhaan liigicha eegaleera. Garuu ga'umsi Old Trafforditti mul'isee quubsaa hin turre. Barana waancaa milkeeffachuudhaaf kan morkatan Mikel Artetaanis kilabni isaanii ga'umsa olaanaa akka hin turre ibsaniiru. Tapha jalqabaatiin taphattoonni haarofti kanneen birootiin waliin barre. Garuu haala gaariin osoo hin taphatiin qabxii 3 argachuun waan guddaadha jedhani. United taphichaan harka 61 kubbaa to'achuudhaan taphachaa ture. Yaalii goolii 22 taasiseera. Arsenal bara kana tooftaa taphaa haaraan dhiyaate. Waggoota darbee kubbaa to'achuudhaan tasgabbiin taphachaati ture. Barana kallattiin gara fuulduraatti imaluu fi kubbaa deebisanii fuulduratti deemuu irratti akka xiyyeeffatetu himama. Tapha Manchester United waliin taphataniinis haala kanaan taphachaa kan turan yoo ta'u, garuu tooftaan kun tapha jalqabaatiin milkaa'uu baatus wanti gaariin irraa argame jiraachuu xiinxaltoonni ni himu. Teriyoo Kresh hanqina kilabichaa waggoota darbanii ni furaaf eegama. Artetaan taphataan sara fuulduraa kun haala gaariin taphachuu ibsanis yoo Kresh erga Eebila 2023 yeroo Coventry Cityf taphachaa tureeti as yaalii tokkos osoo hin taasisin kan ba'edha. Taphataan duraanii Liverpool fi Tottenham Danny Murphy BBCtti akka himetti taphataan kamuu taphattoota birootiin wal baruutu isa barbaachisa jechuudhaan milkaa'inni Gookers taphattoota biroo irratti akka hundaa'us dubbate. Arsenaal kubbaa rukuttarraa haala gaariin itti fayyadamuu irrattis fooyya'insa mul'iseera. Goolii Kaala Feeuriin galche haala qophii gannaatiin ittiin qophaa'aa turan kan mul'ise. Kilabichi tooftaa haarawaa taphachaa jiruun irraa goolii hedduu uumuuf kan isa fayyadudha. Garuu tooftaa ittiin beekamuu fi haarawaa wal madaalchisee ni milkaa'af moo kan jedhu ni eegama. Manchester United jijjiirraa ganna kana taaseen sarara fuulduraa isaa caalatti cimseera. Tapha jalqabaatiinis ga'umsa fooyyee mul'isuu xiinxaltoonni ni dubbatu. Taphattoonni haarofti jijjiirama uumuu akka danda'antu eegama. Garichi kallattiin gara fuulduraatti imaluu irrattis fooyya'eera. Ga'umsa qaamaa jabas garee qabu ta'uu fi fuulduraafis milkii gonfachuu garee danda'udha. Diyaagoo Daalootii fi Paatis Dorguun diree irratti haala gaariidhaan taphachaatti turani. Amad Diyaaloon dhiibbaa uumuun taphachuuf yaalaatti ture. Taphattoonni sarara fuulduras yaalii argatan gara goolitti jijjiiruun kanneen danda'an ta'uun garee Ruben Amorim bara kana qabxii gaarii galmeessuu akka danda'u kana keekuudha. United sarara jidduun taphataa haaraa bitachuudhaaf kilaba yaalaa jiru. Taphataan haarofti dhufu iddoo Manuel Ugarte yookiin Casemiro bu'uudhaan Bruno Fernandes waliin qindaa'uudhaan waan gaarii taphataa hojjechuu danda'u bitachuu fedha. Tapha jalqabaa kanaan United caalatti fooyya'uun akka isa barbaachisu tapha mul'iseedhas jedhame. Salah! The final boss. Liverpool Bournemouth injifachuudhaan tapha eegaleen tapha jalqabaatiin taphattoota haarawaa 4 jalqabarraa fayyadamuudhaan seenaa Premier Leagueetiin shaampiyoonii liigichaa jalqabaati. Ganna kana kilabichatti kan dabalaman taphattoonni 4 Jeremy Frimpong, Los Kirkes, Florian Wirtz fi Hugo Ekitike jalqabarraa eegalanii taphataniiru. Ekitikeen goolii galchee fi mijeesseen taphataa jajjamaa ture. Mohamed Salah taphoota liigichaa 10 jalqabaan goolii galchuun taphataa jalqabaas ta'eera. Bitaa taphattoota ganna kana taasisaniin sarara fuulduraa cimsatanis tapha jalqabaatiin madaala garichaa eegsisuun kan isaan dhafu ta'uu mul'ateera. Bara darbee gareen faallaa kubbaa duubatti deebisuun saffisaan dhiibbaa uumuun waggaa guutuu goolii 2 keessummeesse. Bara nagaruu tapha jalqabaan sanaan qixxaateera. Tooftaan Arne Slot sarara jidduu fi ittisaatiin kilabicha akka saaxilamu akka isa taasisee tapha jalqabaa kanaan mul'ateera. Goolii 2 Simoonyoon galchee taphattoonni ittisaa Liverpool Joe Gomez fi Andy Robertson sarara goolii garee faallaa keessa jiraachuu isaaniitiin Bournemouth kubbaa deebisee fuulduratti yoo imale to'achuun Liverpooliif ulfaate. Kanaaf Slot yeroo dhiibbaa uumuudhaan taphatan ittisnii fi sarara jidduu isaanii akka hin laafneef fala gochuu qaba jechuudhaan BBC'n barreesse. Manchester Cityn 4-0dhaan Wolves mo'achuun hirkataa cimaa akka ta'e mul'iseera. Bara darbee yeroo Rodri miidhametti kilabichi ga'umsa isaa gadi bu'eetti ture. Tapha Wolves mo'ataniin kubbaa to'achuun yaalii hedduu uumuudhaan gareen faallaa carraa akka hin argannes taasisaati turan. Erling Haaland ga'umsa olaanaa isaatti fufeera. AC Milan irraa kilabichatti kan dabalame Tijani Reinders goolii galchuun kubbaas mijeessuun tapha jalqabaan dinqisiifatame. Cherkiin jijjiiramee seenuudhaan goolii galchuun jalqabeera. Haala kanaan itti fufuun murkataa waancaa ni ta'amu kan jedhus ni eegama. Manchester City's favour. Tijani Reinders. Leeds United Premier League England injifannoon eegale. Premier League England sagantaa taphni torbee tokkoffaa liigichaa ittiin goolabameen Leeds United edaa goolii 1-0 Everton injifate. Everton taphoota liigichaa 5 darbe Leeds United waliin taphateen olaantummaa qabaatus edaa garuu itti fufsiifachuu hin dandeenye. Championshipin ta'ee liigichatti kan guddate Leeds United goolii Lucas Nimechan
daqiiqaa 84 rukuttaa peenaalitiin galcheen qabxii 3 milkeeffate. Daniel Frankin kan leenjii Leeds United jijjiirraa ganna kanaan taphattoota haaraa 8 mallatteessifachuun garee isaa cimsate. Jack Grealish ergisaan Manchester City irraa gara Everton deemee jijjiirramee seenuun The Toffees tajaajiluus qabxii taphichaa jijjiiruu hin dandeenye. Torbee lammaffaa liigichaatiin Leeds United, Arsenal, Everton, Brighton waliin taphatu. Tottenham dursaa taphattoota Christian Romero waliigaltee kilabicha wajjin qabu dheeresseera. Liigicha injifannoon kan eegale Tottenham garee isaa ijaarsaa yoo itti fufu dursaa taphattoota Christian Romero waliigaltee waggaa 4 dheeresse. Lammiin Argentinaa ganna 27 Romeroon bara 2021 Atalanta irraa Tottenhamiif eega mallatteessee taphoota 126 kilabichaaf taphate. Taphataa asirratti isaa ta'ee goolii 8 kilabichaaf yoo galchuu bara darbee kilabicha waggaa 17 booda waancaa jalqabaa liigii Awurooppaa akka injifatuufis gargaareera. Romeroon kilaba Spain Atletico waliin maqaan isaa kaaturu sileensaa kilabichaa Thomas Frank dursaa taphattoota gochuun itti fufsiisani. Tottenham jijjiirraa Eberechi Eze xumuruufis ariitiin hojjechaa jira. Roman Leon Bailey Aston Villa irraa ergisaan mallatteessifachuuf walii gale. Roman taphataa kanaaf euro miliyoona 2 hanga 3 yoo kaffalu dhaabbiin mallatteessifachuuf ammoo euro miliyoona 22 qofa kaffalutu isarraa eeggama. Waancaa Jarmaniitiin Borussia Dortmund goolii seeruu giraasiin galcheen marsaa lammaffaaf darbeera. Waancaa Jarmanii DFB Pokaal baraana barsaa 83ffaa fi dorgomaa jiru kun kilaboota biyyattii 64 waliin morkachiisa. Kaleessa tapha marsaa jalqabaatiin kilaba liigii sadaffaa Iseen waliin kan taphate shaampiyooniin dorgommichaa 5 Borussia Dortmund goolii seeruu giraasiin galcheen marsaa lammaffaaf darbe. Borussia Dortmund Efeseen kiiloomeetira 35 walirraa fagaachuun sadarkaa garaagaraa irratti argamanis Borussia Dortmund haalaan qorameera. Yaaliiwwan taphattoota Eseen hedduu goolii eegaan Borussia Dortmund yoo fashaleessu Dortmund goolii seeruu giraasiin daqiiqaa 79ffaa irratti galcheen goolii 1-0 injifachuun marsaa lammaffaatti darbe. Tapha biroo kaleessaatiin Hertha Berlin goolii Primo Minister goolii 5-2 Primo Minister injifachuun marsaatti aanutti darbeera. La Liga Spain torbee jalqabaatiin har'a Santiago Bernabeutti Real Madrid Osasuna waliin taphata.